Aadaa jechuun maal jechuu akka ta'e jecha gabaabaadhaan ibsuun rakkisaadha. Ta'us garuu aadaa jechuun amala yookaan akkaataa sabni tokko ittiin walii wajjin jiraatudha. Haala jiruu fi jireenya saba tokkoo jennee kaa'uus ni dandeenya. Akkasumas eenyummaan saba tokkoo kan ittiin beekamu afaanii fi aadaa isaaniidha. Akkaataa uffannaa, nyaataa, dhugaatii, gaddaa fi gammachuu, fuudhaa fi heeruma, waaqeffannaa fi akkaataan ittiin bulmaata isaanii hundinuu qabiyyee aadaati jechuun ni danda'ama. Shubbisni aadaas qabiyyeedhuma kana jalatti ramadama. Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu jechaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan sirna eebba shubbistootaa kan magaalaa Moojootti taasifame isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumuraatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Yeroo ammaa kanatti kiliippiiwwan haarawoo kan daran namatti tolan afaan Oromoodhaan yeroo yerootti bahaa jiru. Akkuma ittoon mi'aawaa ta'e hojjechuuf mi'eessituuwwan garaagaraa fayyadamnu, kiliippiin tokko miidhagee hojjetamuufis wantoota kiliippicha miidhagsan garaagaraa fayyadamuun dirqama ta'a. Kiliippicha miidhagsuu fi hawwataa taasisuufis gaheen shubbistoonni taphatan akka laayyootti kan ilaalamu miti. Kanuma bu'uura godhachuun keerogiraafarii fi leenjisaa Abbabaa Tolasaa barattoota ogummaa shubbisaan waggaa 1 fi ji'a 6 magaalaa Moojootti leenjisaa ture eebbisiiseera. Sirna eebbaa kanarratti aanga'oonni mootummaa fi hirmaattonni bakkeewwan garaagaraarraa dhufan argamaniiru. Qophiin kun eebba jaarsoliidhaan eegaleera. Eebbattaan sunis leenjisaa fi keerogiraafar Abbabaa Tolasaa hirmaattotaaf haasawaa baga nagaan dhuftanii taasiseera. Itti aansuun immoo kantiibaa magaalaa Moojoo kan ta'an aadde Kadijaa Jamaal haasawaa taasisaniiru. Aartiin kan hawaasa bal'aati. Hawaasni aartiin hawaasa malee jiraachuu hin danda'u kan jedhan aadde Kadijaan aartiidhaan ergaawwan gurguddooti darba. Kanaaf aartistoota keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Aartiin kan uummataati, kan hawaasa bal'aati. Hawaasas aartii malee, aartiin hawaasa malee jiraachuu danda'a waan ta'eef jedhanii ergaawwan gurguddoos dabarfatu, aartiin dabarfata. Aartistoota hedduun immoo horachuunis kan jiru jajjabeeffachuun, kunuunfachuun, haamilee itti horuuf haamilee kennuuf dirqama jechuudha. Eebbifamtootaa fi maatii eebbifamtootaanis baga gammaddanii jedhaniiru. Baga gammaddanii, baga nagaa dhuftanii ana dhufachuu barbaada. Sirbii fi koomeediinis wal duraa duubaan hirmaattotaaf dhiyaateera.
Namoonni baay'ee maal jedhu namichi iskii akkasii fi dandeettii akkasii kana qabu baruu barbaadna jennaan eenyuun siyyani akkas jedhanii turani. Namicha kanaan ija isaa ilaalaa maaf akkas babaasa abbabaa tola isaa naqiinaa lola isaa ijoommoo shubbisummoo akkam godha ija isaa kanatu qal'ise ilaali dugda isaa kanatu qal'ise ilaali dugda isaa. Sirna eebbaa kanarratti qophiileen garaagaraa kan dhiyaatan yoo ta'u walaloon miseensa garee shubbistoota waan ofii kan taate siifaniin dhiyaates qaama qophichaa ture. Walalootaan sunis sirbi weellisaa Waabee Indirisii fi weellistuu Jiituu Daanyeedhaan wal duraa duubaan hirmaattotaaf dhiyaateera. Galatoomaayi aartii jedha. Aartiin biqiltuudha firii babbareeda buufti. Anaaf keessa kootii calaqqistuu sabaati ibsituu eenyummaati. Anaaf keessa kootii calaqqistuu sabaati ibsituu eenyummaati. Aartiin gurra uummataati hafuuraan darbiti. Kan irra jiru kan dhufu beekti. Beekumsa nuuf laatti tokkummaa jabeessiti waliigaltee cimsiti. Nyaappaa garaaraasti qabsoositti beekti gootota faarsiti. Yoon waa'ee goototaa kaase onneen koo baanee hidhatti miirri koo na dambiti galaana dhugaa daakti. Sabboonummaaf oromummaa fuularraa na ibsiti. Sabboonummaaf oromummaa fuularraa na ibsiti.
hirmaatota qophichaa tokko waliin turtii taasifneerra. Itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Moojoo kan ta'an aadde Madiinaa Kadir qophicha akka isaan gammachiise ibsuun aartiis akkas jechuun ibsaniiru. Ani dhugaa dubbachuudhaaf qophii har'a ture baay'ee itti gammadee jira. Sababni isaas aartiin aadaadha, duudhaadha, safuudha. Aartii jechuun waan hunda of keessaa qaba. Aartiin kan saba adda baasuu miti. Aartiin kan amantaa adda baasuu miti. Aartii jechuun misooma, aartii jechuun diinagdeedha. Miira ofii gaddas gammachuun karaan ittiin ibsatan kana keessatti jira jechaadha. Aartii kana keessatti waa hedduutu jira. Aartii guddisuufis hundinuu itti gaafatamummaa isaa bahuu qabas jedhaniiru. Aartii kanatti namni hedduun hiikattiin kennuu kan jedhan aadde Madiinaa Kadir aartiidhaan ergaa gurguddoon waan darbaniif aartii cina dhaabbachuun namoota hojjetanis jajjabeessuun barbaachisaadha jedhaniiru. Sabni Oromoo ol ta'ee keessattuu aartistoota keenya kanaan dura nuuf mul'ata ta'anii ka'umsa ta'anii iddoo garaagaraatti beekamtii tokko malee mana jiran gama mootummaatiinis haa ta'u gama uummata Oromoo bal'aatiinis haa ta'u deeggarsa adda addaa odoo godhamee fi waan jedhu san yaada karaa carraa argadhe kanatti fayyadamee ergaa dabarsuun barbaada. Leenjisaa fi keerogiraafarri Abbabaa Tolasaa immoo qophii turetti akka gammadee dubbachuun qophiin kun bu'aa dadhabbii waggaa tokkoo fi ji'a ja'aati. Kanaaf nama gammachiisaa jedhaniiru. Qophiin har'aa qophii hanga ammaatti dadhabbii waggaa tokkoo fi ji'a ja'a kan itti agarsiisnedha. Qophiin baay'ee bareeda ture. Akka leenjisaa tokkotti immoo baay'ee itti gammadeen jira. Leenjii kana leenjisuu kan eegales bara 2009 magaalaa Adaamaatti akka ta'e dubbachuun garuu haala yeroo sana tureen barattoota yeroo turan haala ho'aadhaan akka eebbisiisnee fi bara 2011tti garuu magaalaadhuma Adaamaatti haala ho'aadhaan akka eebbisiisee fi eebbifamtoonni yeroo sanaas yeroo ammaa kana kilippiiwwan garaagaraa irratti hirmaachuudhaan dandeettii isaanii agarsiisaa jiru. Madda galii taasifachuunis jireenya isaaniitti gaggeeffachaa jiru jedhaniiru. Daamarraan jalqabe leenjii kana 2009 ijoollee eebbisiisuuf yaaleen ture. Egaa 2009 hin beektaa rakkoon uummanni Oromoo rakkoo keessa ture. Irreecha irratti uummanni hedduu dhumee uummanni gaddarra jira. Ijoollee jalqabaa sana sartifikeetti kenneetan gaddaan dabarsini. Achi booda 2011tti achuma Adaamaatti ho'aadhaan ijoollee ho'aadhaan eebbisee ijoolleen sun baandii garaagaraa keessa qaxaramanii hojii hojjechaa jirti. Amma immoo giddu galli aartii kan magaalaa Moojoo hojii eegaluun haala akkasiin eebbisiiseera kan jedhan leenjisaa fi keerogiraafarri Abbabaa Tolasaa barattoota isaas riitimii qofaa ji'a ja'a akka barsiisu dubbateera. Amma immoo Moojootti immoo garee waan ofii mana leenjii giddu galaa aartii waan ofii Moojootti banatee waggaa tokkoo fi ji'a ja'a ijoollee kana waliin aarsaa guddaa kaffallee bu'aa keenya argannee jirra. Ji'a ja'a qofa riitimii qofaadha kan leenjisan ijoollee kana. Itti dabaluunis leenjisaa fi shubbisaan Abbabaa Tolasaa yeroo hedduu shubbisaan tokko akka ogeessa muuziqaatti ilaalamu ture. Ilaalcha hawaasni shubbistootaaf qabu amma jijjiiramaa jira jedheera. Eebbifamtoota kana keessaa 4 leenjisummaadhaan akka eebbifamanis dubbateera. Milkaa'ina qophii kanaaf qaamolee deeggarsa taasisaniifis akkas jechuun galateeffateera. Jijjiiramni jira. Nuyi amma kana gochaa kan jirru jijjiiramni akka dhufudha. Shubbisaaf amma namni akka shubbisaaf akka weellisaa tokkotti yookiin akka muuziqanyaa tokkotti ilaalamu. In dadhabbinni guddaa kan jiru aadaa uummata kana baasaas kan jiru shubbisa. Leenjisummaas leenjisnee ijoollee 4 beekumsa aadaaf turizimii waliin taane beekumsa kenninee jirra jechuudha. Namoonni ana waliin carraaqaa qophii kana qopheessuuf ana waliin carraaqaa kan turan hunduu baay'ee galateeffachuun barbaada. Leenjisummaadhaan kan eebbifame Daanyaa Abbabaa immoo bu'aa ba'iiwwan hedduu booda leenjisummaadhaan eebbifamuusaatti akka gammadee dubbachuun leenjisaasaas akkas jechuun ibseera. Qophiin irraa yaa'u akkuma agartan isinilleen baay'ee waan nama ajaa'ibuu fi akkasumas immoo wanta das nama jedhudha. Aabbee jechuun anaaf nama gaariidha, anaaf nama abbaadha. Waan gaarii yookiin immoo akka abbaattis ta'ee nu gorsaa akka kan carraa kanarra geenyetoo iddoo gaariis akka geenyu akkasumas immoo ijoollee dhaloota akka baasnu baay'ee nu gorsaa ture jechuudha. Kanaaf aabbee jechuun anaaf nama baay'ee jechuudha quuqama aartii Oromootiif iddoo guddaa qabuuf akkasumas immoo wanta baay'ee hojjechaa turedha yaada akka kiyyatti. Hirmaatota qophichaa kan ta'an Seenaa Gammachuu fi Lamlam Tasammaas qophicha akkas jechuun ibsaniiru. Qophiin akkuma beekamu baay'ee bareeda.
aadaa ofii guddisuun eenyummaa ofii mul'isuun baay'ee barbaachisaadha. Namni kamiyyuu akkuma kana aadaa ofii guddisee eenyummaa isaatiillee argisiisee aadaan akka hin banneef dhaloota boruuf gumaacha gochuu qaba namni kamiyyuu jechuudha. Akkasumas immoo kuni akka nama tokkotti namni kamiyyuu itti gaafatamummaa kana fudhatee aadaa kana dhalootarraa dhalootatti dabarsuu qaba jedhanii yaada. Dhumarrattis shubbisni garee shubbistoota waan ofiidhaan dhiyaate sirni waraqaa ragaa kennuu erga raawwatamee booda qophichi xumurameera. Sobre
Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti sirna eebba shubbistoota garee waan ofii kan magaalaa Moojoo simbiraan gahaa turre kan gammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Qophiileen VTV afaan itti fufu isaan waliin yeroo gaarii. Congratulations.